بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم bakka jirtan hundatti obboleeyyan keenna ka dhiiraa ka dubartii ka ijoollee ka dardaraa shamarran hundi keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jenna. Salaamni rabbii kun isin bira haa gahu. Eega salaamaatii yoo rabbiin fedhe inshaa Allahu guyyaa 23 fi guyyaa 24 ji'a torbaa keessa magaalaa Manchesteritti Manchester magaalaa Boltonitti yoo rabbiin fedhe muhaadaraa ulamaani keenna ka biyya Awurooppaa keessa jiranii fi kabiroolee irratti nu argaman akka kabajaan irratti argamtanii irraa fayyadamtan gorsa bareedaa dhaamsa bareedaa ilmaan keessanii fi warra keessan fiddanii akka irratti argamtan kabajaan isin afeerraa dabalatan inshallah ammallee waan dubbanne kana irratti namoota waa'ee muhaadaraa kana waa'ee mu'tamara keenna kana kora keenna kana yaadannoo isaa yookaan waa gaafatuu barbaadan namoota asii gaditti maqoonni isaaniitii fi telefoonni isaanii asirra jiru kana gaafatuu hin dandeettanii. Mu'tamarri kuni waggaadhaan yeroo hunda godhama yoo rabbiin fedhe inshaa Allahu keessattuu ijoolleen dardaraa yaada qabdanillee muhaadaraa kanarratti waan dubbatamuu barbaadanii fi akkaataa biraallee waan biraallee dhiyeessuu yoo barbaadan namni waa'ee kanarratti dabalannaa qabdan yaada keessanii fi beekumsa keessanii fi dandeettii keessanillee nu hirmaatu dandeettan dhiyaadhaa isiniin jenna inshaa Allahu yoo rabbiin fedhe kuni ka ummata islaamaa hunda jechuu ummata Oromoo ka biyya Awurooppaa keessa jiru inshaa Allahu ummanni Awurooppaallee ka UK ala jirtan yaamisa kana irratti nu argamaa isiniin jenna inshaa Allah yoo rabbiin fedhe namni yaamisa kana irratti argamtan hundi keessanuu dursaatii warroota maqaan isaaniitii fi telefoonni asii gaditti argamu kana nu beeksisaa isiniin jenna inshaa Allahu osoo yeroon dhuftan hin gahiniin duratti akka qajeelatti simannee bakka isin raftanii fi bakka isin bultanii fi waan isin nyaatanillee qopheessine isin eeynu jechuu inshaa Allah yoo rabbiin fedhe gammada inshaa Allahu yoo rabbiin fedhe ummanni islaamaa waan nyaata isaa nyaata qalbiidhaa muhaadaraa babbareedaa ulamaa keenyarraa argatuudhaaf inshaa Allahu isiniif qopheessuudhaaf akkaan qophaa'utti jiranii keessattuu ummanni keenya warri magaalaa Bolton jiran maasha Allah ulamaani naannoo san jiran hundi isaanii qajeelatti isin simatuudhaaf qajeelatti qophaa'anii isin eegutti jiranii jabaadhaa inshaa Allahu isinillee akkasuma qophiidhaan gammachuudhaan nu dhiyaadhaa isiniin jenna yoo rabbiin fedhe kabajaan muhaadaraa kanarratti argama isiniin jenna jazaakumullahu khayra. Bakki sagantaa kennaa yoo rabbiin fedhe irra deebi'ee ammallee jajjabeessumaaf jechuu dubbii kana akka namni irraan hafne jechuu Manchester magaalaa Bolton yoo rabbiin fedhe adareessaa fi bakki muhaadaraan itti godhamullee hundi isaatu asirratti argattanii naannoo itti inni godhamu adareessaaf waan kana cufaa achirratti laalladhaati yaada kanaan ala ammoo yoo barbaadan bilbilaati qunnamaa isiniin jenna inshaa Allahu ummanni muslimaa ka UK jiru bakka hundatti dhaamsa kanallee akka nuu geessitan inshaa Allahu kabajaan isin gaafanna. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. موتمان درابودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتمان درابودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا كم نسله